Wantoota yeroo darbee ta'etti baay'een keessanis gadditanii na asoofsiisaas kan turtanii anis waan akkanaa yaadees hin beeku ruuttaadhaanii ani amala ishii akkanaa hin beeku eessaa akka fidattee naaf hin gallee yoo jedhu ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube subscribe like gochuun na jajjabeessaa siniin jechaa egaayii Abraam bu'aa gaddaa dhufeetoo jira jechuudha wanta ruutaan yeroo darban irratti hojjatte irratti jechuudha egaa ruutaanii kana hundaa akka ishiinii irratti yaadduu kan taasisee Abraam mataa isaati jechuudha maaliif jennaanii gaafa ishiinii garaatti baattee akkasumallee deessee ciiftu achitti ishii gatee dubartii biraa faanaa shirri gud jechuun isaa kinoo har'aan karaa salphaadhaan gatii isaa akka baasistuu taasisteetoo jirti jechuudha ruutaanis kana gochuun ishirra hin eegamu ture karaa ittiin gaa'ila ishii kufuudhaaf jedhee dhaabuu dandeessu uummachuu qabdi malee akka harkaa bu'ee lafatti qaxaqqaxamu gochuu hin qabdu turte jechuudha. Egaa Abrahaamii baay'een gaddee baay'ee natti dhagahame ana qofatti osoo hin taane maatii hundumatti kan jedhudha jechuudha ruutaan laphee ishii gaariin beeka malee laphee ishii amina kanadhaanii hin beeku kanaaf narti yaaddi kana jedhee tesumayyuu karoorses hin beeku kan ishiin immoo natti dhuftes immoo karaa dhalaati yookiin immoo karaa mucaa kootiiti jedheetoo jira jechuudha egaa mucaa qaba jechuun mucaanis haadhaa fi abbaa malee hin guddatu jechuun har'a hin turre jechuudha kaleessa gafaa geessitee hospitaala jechuudha marammarsiiftee garaashii keessaa daa'imni jira siin jedhanii doktoroonni sitti imanirraa kaastee kunuunsuudha jechuudha kanii ati qabdu kanaaf ruutaanis immoo hin balleessine jechuu keenya miti ruutaanis wanti tokko yeroo uumame kaballaan si dha'u si'ifachuu addabaaba irratti wal baasuun keessan immoo kinoo haala kanadhaanii sinii gaheetoo jira jechuudha inni biraas immoo egaayii yeroo baay'ee kan ishiin jettu yeroo darbesi Abrahaamii yoon barbaade harka koo keessa galfachuu yoon barbaade immoo dhiisuu nan danda'a jettee ani nama akkan barbaade tii ishiidhaaf oofamu miti ani callisuun koo zem jechuun koo gowwaa yookiin immoo calluma jedhee nama ta'e miti ani nama akkasii miti akkasittidhaanii na yaaduu hin qabdu matumayyuuti kan inni jedhee jiru jechuudha ishiin kaayeffattee sana hundumayyuu hana biraa dhuftee fi hiriyoota koo hundumayyuu akkanarraa fageessitu qobaatti akkan afuudha ammas immoo qobaatti afeetoo jira natti dhaga'amaa jira qobaa koo akkan ta'e akka namni hundi na bira hin jirre narraa fageessite haala kanadha yeroo ishiin natti himtu baay'een gaddee bu'aan ture inna yaadaanis nan ture kan jedhudha jechuudha asirratti jechuudha Abrahaamiyaan kan isin jedhu jechuudha sababa dubartii kanaatiidhaanii mana kee dhabdeettaa dhala kee dhabdeettaa jechuudha haala kanadhaan immoo taraasitti darbanii akka ati isaan kadhattu yookiin immoo haala kanaan jechuudha guyyaa tokko dhalli namaa wanti tokko yoo irra gahe hooluun isatti ulfaata dubartii malee jechuudha ati asirratti osoo ta'e kaleessa ruuttaadhaan baay'ee miidheettaa ani baay'ee miidheera ta'uu nan danda'a jette shakkii keessa galte jechuudha baay'ee miidheettaan inni isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha garummoo ishiin guyyoota 3 keessatti jechuudha akkamitti akka gaddittu akkamitti lapheen nama cabee imimmaan fuula namaa diimessee mataa nama dhukkubsu sitti agarsiisteetoo jirti jechuudha isa kanaan hin deeggaru eenyumti keenyayyuu jechuudha maaliif nuti sillachuun keessan akka miidhamtan hin barbaannu maaliif miidhamni namaa nu gammachiisu jechuudha asirratti wanti beekuus hin qabdanii garuu immoo guyyaa tokko dubartii bira osoo hin gahin hiriyaa osoo hin waammatiin ooluu hin dandeessu hiriyoonni Abrahaam hundi isaanii naannoo isaa marsanii kan jiran warra isaan kuffisuu
warra isaan miidhuuf adeemanidha. Yeroo baay'ee immoo faayidaa warra barbaadanidha jechuudha yoo argitaniitu ta'e jechuudha. Mee ana waan hin beekan jechuudha. Inni Ermeellaadhaan waameetoo jira. Ermeellaan hin dhufti. Garuu ishiniyyuu bilbila na jalaa hin kaastu. Ani waan baay'een hawwee namni bilbila naa bilbilullee hin jiru. Yeroo kanatti kan inni jedhe jechuudha. Ermeellaan gaafa isheen dhuftu egaayii ana salphadhe naanni jalqabuma Ermeellaa waameera jedhu jechuudha. Bakka kanatti maaliif kana goote? Maaliifidha kanatti narratti kana yaaduu dandeesse? Haaloo maaliif baafachuu barbaadde? Jechuu qabaan ture Ruuttaadhaan tasgabbeessee waame. Yookiin immoo abbaadhuma isaa sana qabatee balleesseera jaarsa biraas illee bakka buufatee jechuudha. Balleesseera yakkeera. Ishiin immoo gara kootti nama deebi'u fakkaattee haala kanaan natti agarsiiste laphee guutuu akkuma inni jedheyyuu amanee ture dhibbaan dhibbatti ishii beeka kan akka ishiin hin goone jedhee jaarsa fudhatee akka haadhaaf safuutti jechuudha. Jilbeeffatee dhiifama naa godhi kanaa booddee si faanan jiraadha jedheeni gaafachuu qaba ture jechuudha. An akka kiyyatti jechuudha. Akkanatti dhaga'ame tokkotti jechuudha. Malee haati manaan kaleessa ittiin loltee haadha manaa safaana walitti bu'anii ilaalaa gaa. Har'a immoo dubartii biraa fidaa jechuudha. Mee asuma irratti jechuudha akka isaanii naxiba wayii buusisan ilaalaa asuma irratti jechuudha. Warrumti Ruuttaa hordofanillee jechuudha. Warrumti Ruuttaa maa akkas goote jedhanillee har'a kanannaa ilaalaa maal jedhe ishee? Sin maal jette ishee? Bo'umsa sirriidha nama gaddisiisa. Abrahaamii dhaabbataa miti akka bishaan gabatee keessaa godhata maaliif akka ta'e hin beekanii. Dhiirri immoo dhaabbachuu qaba. Ofii isaatiif of danda'uu qaba. Ofii isaatiif waan tokko murteeffatee gochuu danda'uu qaba. Kutataa ta'uu danda'a. Mana isaatiif utubaa ta'uu danda'a. Dhaabbachuudha bakka. Utubaan tokko gaafa mana ijaaraan jechuudha. In dhaabbata gijir jabeessanii gaafa dhaabanii jechuudha. Wantoota garaagaraa dagalee garaagaraa itti godhameetu sana booda bakka isatu qabee mana dhaabbataa jechuudha. Ishee abbaa manaa erga ta'ee maaliif hin dhaabbatu? Ruuttaan eenyutti hirkatte ishee? Innoo baay'eetu kan biraatti hirkata. In olla ta'uu asiifachi jechuudha. Ani kuni gaaffii guddaadha jechuudha naafi. Ermeellaan egaa gaafa dhuftu Ermeellaalota kaleessa darbanii argiteetta akkanatti himtus nan barbaada. Akkasumas immoo akkana faana taatuun barbaada. Hundumtiyyuu nagateera, hundumtiyyuu naganeera jedheen jechuudha. Yeroo kanatti ishiin immoo kaleessa gaafan sitti himu dubbiin kun soba jedhee gaafan haala sana miseejanga sanaa sii barreessee jedhu naamanuu hin dandeenye. Guyyoota 2 fi guyyoota 3 keessatti geeddaramtee sa'aatii 3 waan ta'e sinftiin fudhannetti nagattee na biraa deemte. Kanii ishiin jetteeni yoo si dhukkube mana kimee sin geessaa yoo gargaarsa barbaadde sin gargaaraa kanaan alatti immoo homaa tokkoyyuu gochuu hin danda'u. Ruuttaa lapheen Ermeellaa lapheen hin cabuuyi kanii ishii jetteen jechuudha. Yeroo kanatti achumatti homaa si gochuu hin danda'u. Jabaadhu haala kanaan dhaabbattee si arguu kootti gammadeetoo jira jettee hojii qabattee biraa kuttee jechuudha. Kun immoo sobadha. Ermeellaan sobadha akka inni ishii deebi'ee kadhatuuf jechuudha. Hiriyoonni Abeel Buruuk kanii naannoo isaatii fagaatanii bilbila hin bilbilee fi Abrahaam isaaniin deebisee bilbilee isaan kadhatee gara isaatti akka isaan waamu boruudhaa fi kan karaa ta'uuf jechuudha. Situyyuu deebi'ee nu waame nuti sin barbaannu jireenya kee keessaa nu baafteetta jennaan ati immoo koottaa jettee deebiftee nu galchite nu waamte gara keetti nu fiddeedhaniini eddagana jechuudha. Karaa biraa banuudhaaf jechuudha kan isaan irraa fagaatan malee dhugumaan Abrahaamidhaan argachuu dhiisuu miti jechuudha. Gowwummaa Abrahaam jechuudha. Sirrittiidhaan hubatanii beekanii bira ga'aniitoo jiru jechuudha dhugaan siniin jedhe. Ati maaltu dubartii bira si geesse qe'ee haadha keetiin dhattu? Maaltu dubartii si waamsise qe'ee abbaa keetiin dhattu? Bakka yarrafattuu dhattee kutaa kee keessa hooltee waaqa keedhaan hin kadhattu? Dubartiin kun siif waaqa taati? Siif mana taati? Ishiinis boruu jechuudha akkuma Ruuttaan si goote yoollee sitti deebite illee wanta illee sitti fayyadamte jechuudha dhukee sirraa kaafte. Ati Ruuttaan malee Abrahaam hin bareedu. Ruuttaan gara keetti akka deebitu
gochuu dandeessa. Laphee ruuttaa kan cabsee si'idha jechuudha. Kan ishiin akkatti asitti akka haasoftu kan godhe si'idha. Mana kee dhiistee, gaa'ela kee dhiistee kan bahee dubartii faana akka barbaade bashannanaa ture, akka barbaade ta'aa ture si'idha. Eessatti han balleesse, eessatti gowwummaan koo, eessatti badiin koo dhaabbadhuuti of ilaali Abrahaam. Si galee kenna Waaqayyooti oma gochuus hin dandeenyu jechuudha. Kan keetis garuu immoo manni amma barbaadan iyyuu yoo qajeelaa ta'an, amma barbaadan iyyuu gowwaa ta'an immoo gaa'illi immoo qulqullummaa barbaachisa. Gaafa haadha manaa isaa faana xiqquma ishee walitti bu'e haala kanaan dubartii waammatee dubartii faana haasa'uu barbaada taanaan, dubartii faana wal arguu barbaada taanaan akkamitti yaadama jechuun akkamitti fudhatamaani ani hin beeku isa kana jechuudha. Ani iddoo bakka Ermeellaa waame kana Ruuttaa osoo waamee haasofsiisee kan jedhu, Ruuttaan immoo yoo didde immoo akkasuma namoota qabatee garuma mana isaanii jechuudha. Ijuma isaa akkuma innaa kan ija isaa jechuudha. Barbaree dibatee dhaqu sana dhaqee dhiifama gaafachuu qaba. Yeroo kanatti Ermeellaa osoo hin taane Ruuttumatu barbaachisa. Ruuttaan ijoo kaleessa waan baay'ee miidhamteetti. Garuu immoo Abrahaam waan tokkoon cabaa, Ruuttaan immoo dandeessuudha. Asirratti wanti nuti beekuu qabnu siniin jechuun jaaladha jechuudha. Viidiyoon kun jechuudha Ruuttaan iyyuu akka deebi'an jajjabeessan argitan ittoo ta'e kaleessa jecha faranjiin jedhee dubbate irratti jechuudha. Namoonni hundi isaanii jechuudha Ruuttaa leellisaa turan jechuudha. Asirratti dhimma leellisuu fi dhimma jibbuu osoo hin taane dhimma gaa'ilaati kun. Kanaaf iyyuu saareetu kukkutee si nyaata. Dhugaan siin jedhe ati gaa'ila kee kana deeffachuu baannaan dhaloonni kun boruu rakkoo keessa si seensisu. Akkuma tiyyuu anatu maraachuuf deema ta'uu waan hin ta'uuf deemu naaf hin galle jette. Ati ganaa isayyuu waraqaa ishii tarsaaseen sana booddee jireenya mataa kootii jiraadha. Jireenyi itti fufaa itti yeroo baay'ee kan dubbattan jechuudha. Isuma jalqabaa sanatu siif ta'a. Manuma kee jalqabaa, gaa'iluma kee jalqabaa. Ani kanan jedhee yaada jechuudha. Maal jettu sin hordoftoota? Yoonillee waan taanillee dubbadhelee dhiifama naa godhaa siniin jechuun jaaladhaa. Egaa sirbaa sin gaddisiisuu jedhu jala keeyyateera. Nama hundumarraa yoo adda baheera. Yeroo kana ture dhugaan siniin jedhe. Yeroo kana Abrahaamiidhaan maal barbaachisa sinitti fakkaate? Gadi jedhanii jechuudha. Wangeela banatanii jechuudha. Waaqayyoon kadhachuu imimmaan buusuu dhugaan siniin jedhe. Maaliif of danda'ee jiraataadha, mana namaan jiru. Amma yeroo tokko nuti kadhachuu barbaanne baqaaloon ittiin kadhannu nu dhiba. Maaliif balballi nutti saaqama wanti ta'e jechuudha. Cinqii wayii keessa gaafa jiramu kana balbaluma fi cufatanii jechuudha. Wangeela fi banatanii jechuudha. Waaqan of ilaalaa boo'uudha. Gaafa sana deebiin namaa laatama malee har'aa Ermeellaa boruun caaltu maqidii maalishee jechuuni abadan deebisee mana kee ijaaru simiidha. Maal jettee ati dubartii kana miita otoo ta'ellee jechuudhaani dubartiin kaleessa sin fedhu haadha manaa konnaa caalaa hidhee ati manaan koo deebitee nagante sana immoo hin fidu kan biranillee dhaqa malee ani dubartii haaraa illee fida malee jechuudha. Innaa kana gooftaan sana eebbisu shaaloo baay'een immoo sin jaaladha hordoftoota kee.